osoo anaayyuu hin taane nama ilma Oromoo irraa maallaqa hawaalchise hidhuu qabdan. Ani haadha qaba, haadha tiyya san hidhuu qabdan. Garuu ummata asirra deeme isin arrabsu wajjin namni tokko gastii ol seente waan nagaha dubbatte taanan ati walloo miti diqaalaa wallooti. Ati walloo miti diqaalaa wallooti jecha dhiira walloo sun taane nadhoo wallootu siin dhalle. Saniifu ummata kana mataa keetuma bakka agartanitti dullaa matarratti kaasa. Dullaa harka isaanii miila isaanii cabsa. Mataa isaanii diraa sikkiinan. Gaafas wallahi waan walloon dubbattu jecha likkii walloo argiti. Dhugaa jirtu isinitti meetan jira. Dhugaa jirtu an takkaa isinitti himne walloo akka aarsiin si kabajju feeta akka aarsiin ganda keetitti hin buune feetamoo hin feetu. Wallahi hoo dhugaan ilmaan walloo ijoolleen aarsii jireenya isaaniitiin maqaa walloo joo hin kaafnu jan warabbal ka'aba dullaa bichaadha jechuudha. Hin dawwaliin haasa'a kana gara. Dullaa jechuudha. Bakka argitanitti tumoo bakka argitanitti caccabsuu hin kabajamtan. Kana hin gootanii asirra yaatanii dhuftanii shaf itti gootanii naga barbaan namaa yookaan jeen jalaa fuutanii hanga jirtan jarri kun isin arrabsuun dhiisu. Hanga jirtan jarri kun isin xiqqeessuun dhiisu. Amana hin kaasuun yeroo kana osoo dhibbaa dawwalte. Hanga waanan dhufeef dubbadhee baafadhutti summii garaa keessa jiru hin kaasu jawwaala hin dawwalina. Aboo hin dawwalina yeroo asin nalaalutti jirta hin kaasu amma taayi. Hanga waanan dhufeef yaada kiyya xumuran. Maal taate? Hoo nama tumuu feete hin tumtaa hin jarjarinii taa'e. Hin tumtaa miti hin tumtaa. Baada kana ajjeesutu siif haqqadame obboleessoo tumuu osoo hin taane hawaalchisutu siif haqqadame. Dhageesse dur dhufteetti tumtee shaf itti gootee udaan hage ofirratti jechisiistee gaddi amma edama waan jechisiisaa turtan beektu. Udaan ofirratti hage udaan tunarraa ajaa jechaa turemi amma dubbiin bakka udaan haguu dabarte. Amma udaan hin asiisina. Wallahi hoonni udaan hageeyyuu nyaachisa. Udaan hagisiin hin jenninu ofiif jaalattee haddee jaadhu yaani wallahi udaan san nyaachisa. Gara gashaa nyaachisa lamuu udaan manni sida udaalee gara galee nyaachisan hassiisa. Hayyam min jiru amma nan booda ijoollee aarsii walloon qabamtanii udaan adda wallahi deebitanii nyaattanii. An dhugaan isinitti deebitanii garaa keessanitti nyaattan. Amma carraan isin qabdan hawwalu maallaqa buusu riyaala 50 ala xuul qochi. Carraa kana malee hin qabdan. Dhageessanii kan kana isinitti fide iluu fi afarsoon dafanii raqima keessan miidiyaarra raqima isaanii gataa dhiisanii qabamtanii yoo akka daftaniitti dawwaltan jechuudha. Akka dafanii garee isinii hidhan akka dafanii maallaqa walitti isinii buusanii akka wanti irra godhan. Wallahi lazim carraa kana bicha qabdan. Maaliif jennaan jala yaa'utti jirtan dhibbaan dhibbatti ilmaan aarsi ilmaan sikoo fi mandoo jara deeggaruu jirtan. Namni tokkichi namni jarri kuni ganda keenya bakka bu'u maqaan xureessaa jiran gootota keenyaatu biyya keenya sheekota keenya arrabsaa jiran ummata kanaan arrabsinu hattuu takkitti ganda tokko keessaa baate arrabsinaa jettanii duraan dhaabbanneemi. Nutis ammoo abba tokkoyyuu addaan isiniif foonu ilmaan aarsi ilmaan sikoo fi mandoo hundi keessan hafarsoodha hundi keessan iluudha bakka isin agarretti isin garrafna bakka isin agarretti isin azzamna kun dhugaa jirtu. Dhugaa jirtu kun amana. Wallahi lazim balaa isaantu isinitti dhale. Balaa isaantu isinitti dhale nuti miti jecha. Mee dhiira iluun keessan dhiira hafarsoon keessan dhiira maaf akka dhiiratti dubbatee waan dhiirarra bareedu isin hin hojjechiisu. Maaf akka dhiiratti dubbatee waan dhiirarra bareedu waan dhiirti daladdu isin hin dalasiifne. Maa saadiddanya furakuma nadoo garee shatta bisattee jaarame garee ilmaa walloon ajjeesanis ne kuma qabaadha. Meeqatu dhufeenatti hatta feemesi keessan Sulleemaattu dhufeenatti laaddataa jira. Mee kunoo dhaggeeffadha takka Sulleemaan akkana naan jee ilmaa wallootiin hin jenne ofan abdadha. Wareegamus jiraadhus of ta'itan dubbadhe malee namni abdii deemi dubbadhu jen jirre. Nadhitti jechuu hafarso nadhoo. Waan akka dhiiratti dubbatteen Oromoo dhagaha Oromoon kutaa tokko dhagaha Harargeen dhagaha Jimma fi Harargeetu gadi bayi dubbadhu siin jee. Jimma fi Harargeetu of keessa arbahi siin jee. Maalifan Jimmaan dhagahin jeen maalifan Harargeen dhagahin jeen. Hinjiru jecha akka
dhiirattan dubbadhe jiraadhus du'us afaan kiyyan na godhi malee harargeen naan goone kafalanii baasanii argee jira mucaan jimmaa sooshaal miidiyaa irra fidanii gastirra akkamitti qabamuu dandeette jennaan afaan oromootiin natti dubbatte ijoollee wallootti kana qabe afaan oromootiin dubbatee koottuudhaan jedhee na waame ergaan itti dhaqe booda gaara Dubaayyaanii meeshaan irra qabaniitiin bakka dalagaa an deemuuf osoo hirribaa ka'ee bakka dalagaa deemaa jiru ganama subii qabaniitiin akkasitti egeree afaan amaaraa malee afaan oromoodhaan dubbanne erga harkana hidhanii hidhaa walitti jedhanii kanaafuu waan gurguddaa kana gaafa ijoolleen kun gara sirraa gartee ijoollee walloo kanarraa wanni gurguddaa wanni badii kun dhagaamu oromoon martuu afaan qabatee callisaa ture jechuudha silaa wanni kun bakka kana hin gahu siigalee kanaafuu waan kana atantamaan gabbayaati dubbadhaa irratti hojjedhaati dhugaa jirtu ifa baasati miskiina hin miisisina dhugaa jirtu walii himne akkasii waliin deemna yoo akkana hin ta'initti wal fakkeessuuf kijiba harka walirra qabuu taate miskiin illee bilaashatti miidhamaa jira ilmi namallee immoo waan kanaa olitti walirra dalagamu ta'a jechuudha wallahi dhugaa isin jedha waan kanaa oli sigalee kanaaf akkasitti gabbaa ofirraa deebisaa jechuu barbaadetti amma waan takka jechuu barbaadaanis namni hedduun hundi keessan warra keessatti yaada kennattanii amma yaada gara goola buuti deemna jalqaba irratti galatoomaa isiniin jenna warri waan kana dhugaa kana fiddanii ummata oromoo hunda biraan geettan hedduu galatooma hafarsoos ta'ee iluun usmeen miira keessan galina maaliif jennaan dhugaan teessan baatee jirti kaleessa nama 5 6 ta'uu dandeessanii har'a hawaasa bal'atu si waliin jira oromoo kutaa 11tu si waliin jira namni dhugaa jaalatu walloo ni jaalanna ni jaalanna wanti kun hagam dhugaadhaa hagam soba kanatu ummata kennamamii godhe malee ijoollee walloo hagana dirasii ilmaan oromoo bineensa godhattee oromoo balleessuudhaaf sochootu irratti shari'aa rabbii keessatti illee xilaanni tokko si ajjeesuuf yoo dhufe ofirraa ittisi waan jedhu jira oromuma fedhe haa ta'u lubbuu kee baraaruudhaaf waan dandeessanii gootaa jechuudha nuti kanarratti ummata walloo irratti waraana labsuuf osoo hin taane nama si ajjeesuuf si deemu tokko ofirraa ittisuu dirqama qabda jiraachuuf jecha jechuudha kuni faaktiidha hadiisa rabbii keessa waan dubbatamedha sigala isa biraa irratti ammoo milkii keessan injifannoo keessan argattanuuf jalaan balleessina miira keessa galtanii tokkoffarratti mucaan keenya ka qabame ka maqaa amaara faannootiin qabamee oromoof amaara waliif buusanii suudii keessatti sababa kanaan kumaatamni hidhaa jiru barumsa guddaa ta'ee jira oromoon hundi har'a kaleessa quba isinirra qabaa ture har'a warra kanarra quba qabaa jiranii jechuudha ummanni walloo ammoo ummata oromoo keessa jira gizee kamuu xilaata sarra banamuuf oromoo barbaada deeggarsa oromootu isaa waliin jira kanaafuu walloo guutuu osoo hin taane namoota yakka dalagan kaarrallee ajjeechaa namaarra hojjechaa jiran ijoolleen akka ijoollee ajjeesan guruppii hidhanii waan kana dalagan namoota kana dhaabsisuudhaaf nuti walloo bakka bu'ee ummata walloo nama eegganu hedduu jira waan humna isaaniitii ol ta'een ummanni akka jirutti bakka jirutti ijaaramee ijoollee kana ofirraa dhaabuu hin danda'a oromoon kutaa 11 walii galee har'a akkana quba garaa kana malee tokkuma ummanni oromoo hundi tokko kuni pilaanii barbaada qallaaliidha kana dhaabuun saniin gara kaanitti walloon nama isa hogganu qaba nama inni isaan jala deemantu jira nama isaan jala socho'antu jira isaan kana qabna ijoollee tana dhaabaa wanti kun sirrii miti yoo danda'an dhaabu hin dandeenye yoo jedhan hawaasni oromoo gurmaa'ee jara ofirraa deebisuu hin danda'a namni tokko nama tokkoof baqiidha jiran uma fedhee ta'e meeshaa yoo inni qabate meeshaan itti raayitaa yoo inni harkaan si dhufe harkaan itti deemta akka inni dhufe keessummeessitaa jechuudha xilaata ta'uu isaa gaafa hubatte garuu sadarkaa sanirra wal geessuun duratti oromoon namoota kana nama isaan hogganu qabanii ijoolleen kun ebaluu rakkoo kanaan deemaa jira ummanni walloo ijoollee kana dhaaba lakki hin dandeenye akka dandeessanitti ofirraa yoo dhaabaa ta'e nam tokko baqiidha isii tanan irraanfatin lama yoo inni ta'e lamuma taatee itti raayitaa jechuudha sadi yoo inni ta'e sadi taatee itti raayitaa yoo inni harka qullaa si dhufe harka qullaa yoo inni meeshaan si dhufe meeshaan keessummeessitaa jechuudha kakka isaa bishaan ba'u kee dhadhaan ba'u isii tana dhiira keessatti waan onnee kee keessatti ofitti himtee of amansiisuu qabduudha tokkoof tokko baqiidha bakka isii tanan irraanfatin kanaan alatti dhugaa teessan rabbi baaseera rakkoon bakka jiru oromoon har'a hubateera warri maqaa wallootiin faannoodha jedhee ilma oromoo qabee birrii miiliyoona 1 gaafate har'a oromoo hundi ajandaadha wanni kun walloon kana dalaga jedhee oromoon eege takkaan jiru kana ka dalage walloo maraa